Maaf abdii kutaa? Jiineen kana booda na eebbifama jechuun soba dubbiiti. An abdii kuteera. Dhiisme jiineen kana booda eebbifamee iddoo guddaa ga'a jechuun abjuudha. Kun gonkumaan ta'u. Eebbifamuu qofa miti geebaa badhaafamtee eebbifamta. Na sobaa jirtee? Jaalladhaa. Jaalala keetiin qabameera seenaa. Deemnarraa. Seenaa sin jaalladha. Ka'ii sokkii akka inni eegaa jiru boonaa kooti. Ka'ii deeminarraati. Seenaa. Sokkinarraa. Seenaa dhagee. Sokki siin jedhe. Deemii. Sitti ibsuun barbaada. Akka inni jaalladhu nama tokko qofa. Innis boonaa kooti. Ta'us seenaa. Deemii waan tokkoyyuu sirraa dhaggeeffachuun barbaadu. Bakka gaafadheen ture. Waa'ee sana kan itti kaasuun barbaadu. Lammata akkan ittiin kaasne naan jedhe. Yeroon itti kaasu baay'ee aara. Kanaaf waan isa abbaa koo dhibbisuun barbaadu. Gaafan itti kaasu baay'ee dhibbata. Akka lammata natti hin kaasne naan jedheera. Leensu maaf akkasitti kaastuun barbaadu? Ati daa'ima miti guddatteetta. Kanaan booda iccitii mana sana seenaa mana kanaa baruu qabda. Maaliif natti hin kaasin siin jedhe? Kanaafis isatu gaaffii natti ta'aa jira. Hirriba koo sinarraa fudhateem. Erga guyyaa sana hirriba nagaa rafeen beeku. Gaariidha. Gaarii dhattee bar. Eeyyee gaariidha. Waggaa 15 guutuu dhibeen keessa ture amma reefsii galuu jalqabaa jira jechuudha. Wal arguu qabna jeetu. Wal arguu qabna. Wal arguu hin dandeenye. Dura hojii manaa si kenne sanaan hojjechuu qabda. Amma naachuuf hin jedha bar gaaffiin qaba dura gaaffii koo naa deebisi. Gaaffii keetiif yoo deebii argatte fayyaa kee dhabda. Gammachuu qorannaa keenya akka dhageenyetti balaa qaama alaatiin isaan irra gahee akka hin jirre mirkaneessee jira. Akkamitti rageessi? Obbo Gammachuun sanada sobaatiin maashinoota daandii tooshan biyya alaatii galchuuf tattaafachaa ture. Baasii maashinoota kanneen galchuuf kan baasan gara qarshii miliyoona 20 ol ta'udha. Kana ragaa qabatamaan mirkaneessee jira. Sogumaa kin baasuu sakandii tokko fireerii dhuma fudhatu.
Maal jenneenus amma tasuma jirta? Siin xumuramne? Jenneenus murtii doktora addunyaatiin rifachuun qabdu. Qorannaa keessatti sama biraatiin akka ilaalamtu siifan taasisa. Nama biraatiin akkanaaf ilaalamu fedhii qabna. Maaliif? Doktora addunyaan nama qajeelaa miti. Haala barattoota ittiin gargaaruuf nama beekamu. Kanaafuu ani si gargaaruu hin danda'a. Yeroo barbaachisaa ta'etti immoo himachuu danda'a. Ani barataa gargaarsa namaa barbaadu miti. Gargaarsa namaatiinis eebbifamuu barbaadu. Jechuun doktora addunyaan sababa adda addaatiin barattoota miidhaa akka jiru beekamaadha. Anama kan baay'ee na dhiphisaa jiru waa'ee doktora addunyaa miti. Kan baay'ee sammuu kootti na dhiphaatu jiru yaadni doktora addunyaan naaf kennee dhugaadha moo dhugaa miti jedhu. Kana baay'ee kan na dhiphisaa jiru. Doktora addunyaan akkuma beektu yaadni inni kennu yaadni naaf kenne sirrii ta'uusaa bira gahee hin jira. Maal? Hubadheera. Maal? Bakka beektu jira moo? Beektaa? Eeyyee. Hello, Eftu. Hello. Akkami nagaadha? Isee gaan jiraamti nuftu? Anis si barbaadeen si dhabe. Biiroon jirtu ture. Yoo? Sila kaafee ba'een ture takka. Lakkaan bahuun danda'u asii hojjechaa jira. Bahuun danda'u siin jedhee yeroo biraa. Amma dhufuun danda'u guyyaa biriin si bilbila nagaa ta'e. Eenyutu bilbile? Addunyaa. Fira biraan jedhanii maxxanee absuudha. Yeroo keenya akka namni biraan fudhatu barbaadu. Si waliin gubaan dabarsuu barbaada kanaaf. Dhugaa siin jedhe akka inni itti mi'aawu osoo gartee. Dhugaa? Eenyu? Ha? Eenyu? Ha? Maal barbaadan? Konistaabil roobaan an jedhu. Maalin balleessa re'ani? Wanni balleesse maalin? Ani abbaa ijoollee lama
Yookiin sadii ta'e. Isaa miti. Obbo Gammachuu kan intalli isaanii jiranii? Injira kootaa seena. Injira. Tole. Seena. Tole. Mana galleechani moo warra? Guyyaadhaan mana kana. Kootaa seena asii. Bagaimana kan? Ternyata. Nur. Apa lu bisa berbagi fakat? Baga si fayyaa abbiin kee. Galatoo. Amma maan jedhanii miti? Kumaan jedhamu wayyeedhaan. Tole. Si kaasuu rafee jira dubbisuu barbaannaan. Siyaasufisuun barbaade uumee taa'e. Gaafa abbee dhibichitti koosan mee maal osoo haasaa jirtanuu yookaan immoo maal osoo hojjechaa jirtanuu kan dhibeen kun itti ka'uu danda'e. Tole konstaabil Galatoo biiroo isaa waliin turre. Waa'ee maashinoota tokko kan biyya alaatti bitamanii seenan isarratti haasaa turre. Maashinoonni kan maaliiti? Maashinoonni konistirakshinii daandiidhaaf kan oolanidha. Sababa hin beekamneen harka keenya galuu akka hin dandeenyedha konkolaachisaan kan nutti hime. Maaliif harka keessan seenu? Sababa isaa ifa miti. Garuu dogoggora uumame tokkoon mootummaadhaan dhaalamuu isaan nutti himan. Tole. Garuu osuma jennu gaafsanii nyaata yookaan dhugaatii fayyadamtanii jira? Homtuu hin jiru. Yaadadhume. Biiroo waan tureef carraan nyaataaf dhugaatiitti argamu ture. Barreessituu qofaadha kan bishaan nuu kennite dhugaattiin mari'achaa. Bishaanii? Eeyyeen. Bishaan akkamitti? Bishaan kan abbeeffamedha. Ni estaciona. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Mana? Mana yang ada itu? Mana yang ada di rumah? Amal masaji. Mana? Mana? Enggak mana? Gammadee jira. Garuu qormaan fuulduratti nu eeggatamu baay'ee na sodaachisaa jira. Siinti kan qormaata nu fuulduratti dhufu lama taanii waa hunda injifachuu dandeenya kan naan jedhee ture. Nuti ijoolleedha. Umurii dheeraa jiraan. Qormaata nu fuulduratti dhufu ofirraa ittisuuf. Macam keenya irratti murteessuu qabna. Iftuu filannoo biraan qabna. Tasgabbaadha. Si ulfi! Ulfi! Iftuu. Kana dhuguun. Filannoo biraan qabna. Iftuu. Maal tasgabbaa'e? Iftuu. Dukkanaa kana eessa deema?
Imboyin. Wanti kun gatii moo shakkii fi as dhaabadhee isin eegaan ture uffadhu bare. Imboyin tasgabbaa'ee akkasumatti. Wanti kun nama malee shakkii ture. So isin immoo ejjennoo ilma keessan irratti qabdan gatii hin beekuuf ana akka maatiitti akka hiriyaatti immoo wanti kun gaafa uumamu callamee ilaaluu qaba. Isin araarsuun qabu. So tasgabbaa'ee bareeda. Tasgabbaa'ee amma garam deemta eessa deemta si geessu? Siftu tasgabbaa'ee akkas hin ta'in wanta asirra kan naasoo ibsa qofaatu kottu si geessa iddoo barbaadu kottu.
amasilloo, amasilloo.